Kota seenaa ilmaan Oromoo hunduttu keessanuu kottaan agala ijoollee biyya kootii naaf jiraadha umriin keessa naaf dheeratu. Kota seenaa Fooziyaa seenaa jira kuno ana. Kota gala. Sapontu Oromoo jalani tofaya. Amansi nakati naftae nagayan. Seenaa. Kota gala. Maqara bihara maqara biwaan baay'ee nama. Oh my gosh. Seenaa. Ijoollee ilmaan Oromoo kan taatan, ijoollee ilmaan abbaa gadaa taatan, kota seenaa hara haasaa gaarii isiniif fudhatiin dhufe kota gala. Akkasin darbinee sheerii walii godhaa hundumtu keessan jechaadha. Sheerii walii godhaa kota maqaa rabbicha isiniin barbaada har'a. Oh my god. Why? Maaf akkas jedhame laa biyyi nagaadha miti akkas naan jette. Dako. Ayyee maalis nin jechuun barbaada. Sheerii walii godhaa warroonni kana keessa jirtan sheerii walii godhaa daddafaa isin eeggachaatiin jira maqaa rabbi ijoollee ilmaan Oromoo kan taate dhala ilmaan kan taate dhala ilmaan Oromoo kan taate hunduma isaaniitiif haqa qabu jechuudha. Wanta dubbadhu kun akka namni tokko irraa nafni laa daddafaa sheerii walii godhaa daddafaa ammoo isin eeggaatiin jira laa warroonni kana keessa jirtan waan isinii ta'u waan isinii fayyadu kanaan fuudhee dhufee ምንድነው ማብራዘር ለምንድነው እጅግ እንደዚህ የዘቀዘቀው ማን ካንተ አማርኛም ታውሮ ኦሮምኛ ነው የምትሰማው የትኛው ነው የሚመች ilmaan Oromoo kota seenaa sinin jedheetiin jira nama biraan barbaadu seenaa sinin barbaada jira har'a jechuudha hunduma keessaniyyuu barbaada kota ilaa maqaa rabbi kan intini koo kukkutu jechaadha rabbi si akkutu kan viidiyoo koo kukkutu anaaf dhimma koo miti kukkutte dhiistee raasii guddaa ita galbat baanaati kun amma maal isiniin jechuu barbaadeetan ijoolleen Oromoo hundumtu keessanuu bakka jirtanitti haasaan koo kun isin haa qaqqabuun jedha. Ayyee haasaan koo kun gaafa isin qaqqabu immoo lafarratti hin gatinaa dhageessanii bukkeedhaan akka nama hin dhageenye biran dabarsinaa maal isiniin jechuu barbaadeetani warroonni liivirra dalagaa jiran jechuudha. Kolkolliin hundi siqattee sammuun see sirriitti hin dalagdu dhattee gara kamitti dhattee gara imaaniitti dhattee walitti bu'aa jirti. Warroota kana hin dhagayinaa isiniin jechuun barbaada warroota waa'ee imaanii keessa galaa jiran amma dubbiin kan biraa hanqateennaan deddeebi'anii waa'ee imaanii keessa galaniitu imaaniif imaanii walitti buusuudhaaf immoo ka'aatu jiru jechaadha. Imaanii namaatiif imaana keessa musliimaaf kiristaana waan arge akka jedhanii amma immoo dubbii sana keessa galaatu jiru jechaadha. Ayyee isin immoo nama akka kanaa akka hin dhageenye isiniin jechuun barbaada. Yaa obboleettii koo obboleessa koo waan akka kanaa hin dhagahinaa waan hin taane keessa hin galinaa. Warroota imaanii namaa walitti buusuudhaaf fedhanii waan hin taane keessa jiran warroota akka kanaa akka hin dhageenye isiniin jechuun barbaada. Ayyee amma immoo maal isiniin jechuun barbaada isinitti fakkaate waa'ee Jawaarii irratti waa baay'ee dubbatamaatu jira. Nuti ijoollee Oromoodha. Jawaariin baay'ee jaallanna. Ijoollee Jimmaas ta'an ijoollee iddoo biraas ta'an maafinaan Jawaariin Oromoo keenyadha saba keenyadha miti Jawaariin waan jibbinuuf hin qabnu isiniin jechuun barbaada. Ka'ee kumaani Jawaar nurraa hidhamuu qabu nurraa qabamuu qabu sirriidha. Yoo balleessa qabaate balleessi isaa ifaatti bahee kana balleessee reedhee haa hidhamu okay an ijoollee Jimmaadha akkana beektan jechaadha hundumtu keessanuu garuu immoo maal isinitti fakkaate an waan Jawaarin jibbuuf hin qabu waan Dr. Abiyyi jaalladheessa sana jibbuuf hin qabu maaliif ennaan Dr. Abiyyi balleessa qabaateenna itti ka'uu qabna sirriidha
sirriitti nu bulchuu qaba waan hin taane hojiin taanerra yoonni hojii isaa nutti toluu baate sirriidha baanee iyyuu qabna maaf hojii sirriirra deemuu qaba kana gaafan isiniin jedhu haasaa siyaasaa keessa galuuf fedheetan miti sirriitti na dhaggeeffadhaa ishee haasaa siyaasaa keessa galuuf miti wantan kana dubbadhu jechaadha. Siyaasaa hin barbaadus hin jaalladhu jechaadha. Nama warroota kana keessa jiranillee baay'een jibba jechaadha. Maaliif jennaan beektu kan koo caala jedhanii achi gara tokko ta'anii gara tokko ta'anii kan koo caala jedhanii. Amma maal isinitti fakkaate warroonni deeggaran Jawaariin qubaatti ta'anii warroota Dooktar Abiy arrabsan kan Dooktar Abiy warroota Jawaariin arrabsan. Warrooti kun lachaanuu jechaadha maqaa rabbii sirriitti na dhaga'u kan balleessa qabu nama jala deemee ilaalu malee nama dubbataa jiru kanaa miti dhaggeeffadha. Laa Dooktar Abiy nan arrabsin waa'ee suuraa Dooktar Abiy keewwatti saree natti hin ergin saree si haa godhaan hunduma keessanuu sirriittiin isin kabaja sirriittiin isin jaalladha hedduu isin kabaja ijoollee Oromoo sirriitti na dhaggeeffadha. Isin garuu namni gaafa isin kabaje namni gaafa isiniif iddoo kennu nama sanaaf isin nama kabajuu qabdan namaaf iddoo kennuu qabdan erga nuti ilmaan Oromoo taane musliima taane imaanii biraa waan jibbinuuf hin qabnu jechaadha. Maaf jennaan namni sun imaanii sana ergatti galee imaanii sanaatti jibbamuu qabu. Miti sirrii isiniin jechaatiin jira. Maaf an musliima ta'e obboleettiin kiyya kiristaana ta'uu dandeessi. Isheen gatii kiristaana taatiif ka'ee musliima kana ajjeesuun qabamu yookaan immoo isheen na ajjeesuu qabdi sirrii miti inni kun. Ayyee amma immoo lammaffaa ijoollee Jimmaa irratti ijoollee Jimmaaf ijoolleen Jawaariin deeggartu waan hin taane keessa galaa jirtu. Waan akkanaa keessa hin galiin asuma dhugaa isinitti himaatiin jira. Ijoollee Jimmaa taate wanti isin Jawaariin jibbituuf hin jiru. Namoonni baay'ee kan yaaddanu Jawaariin hin jaallatanu Jawaariin hin jibbanii ba'anii hin deeggaranu waa'ee kanarraan kan ijoollee Jimmaa jibbitan jechaadha. Sanaaf jennaan ijoollee Jimmaa gatii jibbitaniif ijoolleen Jimmaa nama tokko gaafa itti kaatanu yaada isaa baruu qabda nama tokko sanarra jechuudha. Namni sun yaadni isaa maanni bara dura jechuudha. Nama sanatti ka'uu keessaniin dura nama sana walloluu keessaniin dura namni kun maal yaada jedhaati yaada namaa gaafadha. Nuti waan Jawaariin jibbinuuf hin qabnu suma dhugaa isinitti himaatiin jira. Warroonni kaan dhimma isaaniidha. Isaan ilaa isinitti himaa miti warroonni Jawaariin Dooktar Abiyyiin ta'anii Jawaariin deeggaran jechaadha. Warroonni Dooktar Abiyyiin ta'anii Jawaariin jibbanii asirra bahanii waa'ee Jawaar akkana kan jedhan. Silumaayyuu jechaadha. Silumaayyuu nuti erga ijoollee Oromoo taane alagaan nuti ka'aa jira miti. Nuti tokkummaa keenyaan dhaabbachuu qabna. Lakkii dhiisaa nama hedduu keessan hin galchina. Isinitti miraan ijoollee Oromoo hin gowwoomina. Waggaa kana hunda kan gowwoomne hin gaha. Gowwoomina isinitti himaatiin jira ammallee biyya namaa teessanii ala namaa keessa teessanii waliin ajjeesina. Maaf Oromoon Oromoo ajjeesa? Maaf Oromoon Oromootti ka'a? Yaa jamaa maaf wal loltan? Maaf Oromoo keessan wal loltan? Kun naannoo kanadha, kun ganda kanadha, kun ganda sanadha jedhanii warroonni feesbuukii irra jiran kan dubbii kana hunda fidan isinitti hima. Dhugaa rabbichaa miti warroota feesbuukii kanarra jiran sammuun isaanii sirriitti hin dalagu jechaadha. Maaf jennaan isheen bakka teesse kun akkas ta'e kun akkana galee kun asiin bahee jette teesse kan feesbuukii irra teessitu kan dubbii kana hunda fiddu jechaadha. Maqaa rabbii isin immoo warroonni jala galtanii deeggartan waan akkanaarraa of eeguu qabdan. Nama akkanaa nama waa'ee kanaa dubbatu arrabsuu qabda mal jala galtanii deeggaruun isiniif barbaachisaa miti. Amantalli tokko maal jechaa turte? Nuti ijoollee Jimmaa jette. Nuti ijoollee Jimmaa kuulloodha maalidha jennee arrabsina. Garuu kanaan booda kuulloodha jennee arrabsinu nafxeenyaadha jennee arrabsina jedhani. Jirtu ayyee nuti kanaan booda akkana jennee arrabsinaa jedhani. Garuu immoo maalidha ammas deddeebi'een isinitti hima. Isheen kan asirra baatee waa'ee akka kanaa dabarsitu.
haqiliinsee sammuusee sirriitti hin dalagu jechaadha. Sanaafennaan namni kun dhugaa haasa'aatu jira. Seen kun shamarraan kun sirriitti haasa'aa jirteettanii dhugaa isinitti fakkaate waan akkanaa keessa akka hin galle isiniin jechuun barbaada. Waan akkanaa keessa hin galinaa isiniin jechuun barbaada. Waan akkanaa keessa akka hin galles akka hin deeggarres isiniin jechuun barbaada. Warroota akkanaa nuti ilmaan Oromoo jaallachuu qabna. Waan Oromoo jibbinuuf hin qabnu. Kan Oromoo miti Alii Biraayyuu jibbuun barbaachisaa miti. Amma maal nu jechaatu jiru? Nu ijoolleen Oromoo Itoophiyaa hin barbaadan, Itoophiyaa hin jaallatanu. Waa baay'ee jedhamaatu jira jechuudha ammarra. Garuu immoo nuti immoo ormaaf iddoo kennine orma akka nutti gammadu gochuun qabnu. Bareechinee sammuu keenya sirriitti of dalagsiisuu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa Rabbiis dhugaa isinitti maatiin jira. Galatoomshi bareechaati alagaa isin keessan galchina, alagaan gammachiisina. Erga ijoollee Oromoo taatan kun ijoollee Jimmaadha. Kun ijoollee asii teettanii takka takkitti akka ganda namaa qooddanii akka wal lolle isinitti maatiin jira. Akka wal hin tumne, akka wal hin reebne, wal jaalladhaa maqaa Rabbichaa, wal jaalladhaa akka wal hin jibbin, akka alagaadhaaf dabarsitee hin kennine isinitti meeraan ijoolleen Oromoo. Jabaadhaa bareechaa of jaalladhaa ijoollee Alii keessan saba keessan jaalladhaa isiniin jechuun barbaada. Nama biraa hedduu keessan hin galchina isinitti meetiin jira ammallee taanaan jechuudha. Namni biraa nutti kolfaa jira. Ijoolleen Oromoo nu dura dhumaatu jirti. Sanaafennaan nuti jabaannee dhaabbanne tokko ta'uu qabna. Saba keenya baay'isnuu qabna. Oromoon baay'achuu qaba. Oromoo waan du'uuf hin qabu jechaadha. Yoo Dr. Abiy balleessiteetta ati sirriirra dalagaan jirtu. Sanaafennaan bahuun dirqama keenyadha. Baanee iyyuu qabna miti. Sanaafennaan kun maal isiniin jechuu barbaadeetanii? Gatiin akkas ta'eef akkana oliif gadi akkas garagaggaluun barbaadu. Silumaa paartiin deeggarus hin qabu jechaadha. Kanan barbaadu rabbumti jechaadha biyya keenyaaf mootummaa gaarii nuuf haa kennu. Rabbumti mootummaa nama keenya ija tokkotti sirriitti ilaalu nuuf haa fiduu jenna malee jechaadha. Yoo mootummaan balleessa qabaate mootummaatti ka'uu qabna malee nuti wal ajjeesuu hin qabnu, nuti wal jibbuu hin qabnu, nuti gandaan wal qooduu hin barbaachisu isiniin jechaatiin jira. Ijoolleen Harargee, ijoolleen Arsii, ijoolleen maali waan ijoollee Jimmaa waan jibbitanuuf hin qabdani. Waggaa kana hunda wal arrabsitan. Maaf wal arrabsitu? Maaf wal jibbitu? Maanni rakkini keessan? Rakkina keessan hiikuu qabdan. Ijoollee Oromoo arrabsuu hin qabdan erga ijoollee Oromoo taatanii. Isinitti meetiin jiraan kanaan booda maqaa Rabbichaa jechuudha. Anaaf dhimma koo miti. Waan barbaadan arrabsuu dandeessan jechaadha. Ijoolleen Harargee taatanii, Arsii taatanii, maal taatanii waan barbaadan jechuu dandeessan. Garuu immoo ijoollee Oromoo, ijoollee Jimmaa jettanii ganda qobaatti baasuuf hin qabdanu jechaadha. Ijoollee Oromoo jaallachuu qabdan. Nuti jawaariin keenya waan jibbinuuf hin qabnu. Jawaariin ijoollee Oromoo fo'aa baay'ee ta'eera. Diqqallee Alii biraa jibbuuf hin jibbata'a. Alii biraa jibbuu danda'a. Wanta hin beeku hin jiru jechaadha. Garuu immoo ijoollee Oromoo fo'aa baay'ee ta'eera. Sanaafennaan waan jawaariin jibbinuuf hin qabnu. Waan jawaari immoo hidhamuuf hin qabu. Yoo balleessan qabne bahuu qaba. Sirriidha ka'uu qabdan, maraachuu qabdan, iyyuu qabdan. Garuu immoo karaa seera qabuun karaa seeraatiin deemuu qabdanii jechuudha. Waan barbaadan ta'uu dandeessan garuu karaa seeraatiin. Warroota ijoollee Oromoo keessan immoo ittiin bu'ina. Ijoollee Jimmaa immoo arrabsaa jirtan, ijoollee Jimmaa itti bu'aa jirtan, ijoollee Jimmaa immoo waan itti buutanuuf hin qabdanu jechaadha. Bareechaatii of eegaa ijoollee Jimmaa ittiin bu'ina. Kana jechuun waa biraa miti. Maal isinitti fakkaate? Ijoollee Jimmaan wanti isin beektu hin jiru. Maal isin fakkaate? Ijoollee Jimmaan isinitti himnaanis maal isin jedhu garuu sheerii walii godhaan nama hundumaaf haa qaqqabu. Waan ijoolleen Oromoo wal tumtuuf, waan ijoolleen Oromoo wal ajjeeftuuf hin qabdu jechaadha. Wal jaalladhaa. Ammas yeroo hunda isinitti hima. Hin gowwoomina. Wal jaalladhaa bareechaatii tokkummaa irratti dhaabbadhaa. Nama si miidhuudhaa dhufe of keessaa baasaa. Gaafa nuti tokko taanu saree nu keessa jirtu baasuu dandeenya. Garuu immoo gaafa nuti lama taane hedduu keenya nama galuuf nama sana baafachuun beeknu jechaadha. Eenyuun nu miidhuu dhufe, eenyuun nu ajjeesaa jira nama sana hin beeknu jechaadha. Sanaafennaan
nama hedduu keessan galchina muka lamarran dhaabbatina muka tokkitti irra dhaabbadda isinitti maatiin jira ammallee deddeebi'aa sirriitti sammuu keessan of keessa godhaati dhaggeeffadha ijoollee jimmaa injibbina yoo balleessa qabde kanarra balleessitee tajaraati dubbadhaa jechuudha haasa'uu dandeessan isinis jechuudha sanaaf ennaanu ijoolleen jimmaa waan jibbitanuuf hin qabdan jettan yoo Dr. Abiyyi jibbitan yoo Dr. Abiyyi sirriitti dalagaan jiru yoo jettan dubbachuu dandeessan waan feetan jechuudha nama miskiina asirratti dalaguudhaaf dhufe kaatanii waan reebdanuuf hin qabdanu isinis waan reebamtanuuf hin qabdan harargee taatanii eessa taatanii oromoodha maqaa tokko waamamna nuti jechaadha gowwoomina yoomiyyuu taanaan oromoodha maqaa tokko qaba malee jimmaan hin waamamula harargeen oromoodhaan waamamu miti jimmaanis maqaa oromoodhaan waamama sanaaf ennaanu nuti oromummaadhaan tokko jechuudha kana baruu qabdan oromummaa keenyaan erga tokko taane waan wal ajjeesnuuf waan alagaan immoo deebee maqaa keenya kaasee nu nyaatuuf hin jiru jechaadha oromoon silaawoo ofiifuu waliin galle oromoon ofiifoo nyaataa jira oromoon akkas ta'aa jira hedduu keenya namni biraa galee maal jedhaa jira oromootu wal ajjeesaara oromootu wal akkas godhaara nama biraadhaaf karaa banaa jirra gowwoominaa yaa nama naasinitti meetaan jiraan gowwoominaa yaa oromoo gowwoomina deddeebiin isinitti maqaa rabbichaa gowwoomina sammuu keessan of keessa godhadhaati yaadu jalqaba sammuu keessan sirriitti dalagsiisa yaa oromoo himeeraan maqaa oromootti erga waamamte waan ganda baatuuf waan qoqqoodamtuuf hin qabdu bareechaati of eegaa bareechaati tokkummaa keessan irra jabaadha yoomiyyuu taanaan nama oromoo keessi duraa tuqu in tuqsiisin jimmadha itti harargeedha itti arusiidha itti oromoodha maqaan keessan oromoodha hundumtu keessan kun ko beekumsaa miti gowwoomuudha malee kun beekumsaa miti kan ganda namaa qoodee kun abaluudha itti kaatee tumte saba kee tumte oromoo kee tumte nama biraa miti oromoo kee ofirra risaa jirta tumte atis dhatte mana hidhaa galta waan fayyadamtuuf hin qabdu jechaadha tokkummaa keessan irra jabaadha sinitti meera ammallee taana tokkummaa keessan irra dhaabbadha tokko naaf ta'a sinin jechuun barbaada ijoollee oromoo baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa jechuudha suma dhugaa hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa yaa ijoollee oromoo ilmaan oromoo sirriitti akkana geessan tasfaan godhaa dhaggeeffadha Oromoo jalanii toffayaa namni natti bilbila dhiifama guddaa ittaan cufa kalaa somaayi gochuun danda'a. Hamaa sinagatiin naaftee nagayaa sabboontu Oromoo jalanii toffayaa.
Adasi guddisu Oliif gadi kaati saboontu Oromoo isheen yommuu booti isheen yommuu booti. Afaan ishee miidhagaa okkoosheen asoo'itu Oromummaa isheetiin yommuu itti boontu baay'een ishee jaalle daran jaalatamtu ni daran jaalatamtu. Midhagdee bareeda tasa ishee ilaalee keessi koo gammade sabboontu Oromoo jaalalleetu faaya. Amanni sin argate naaf ta'e nagaa sabboontu Oromoo jaalalleetu faaya. Amanni sin argate naaf ta'e nagaa. Galati omang bayi ni cinta dah bayi. Anak pula ganggal ganjala bifafi beredina hundu mayu jala. Kali siya kesi ko gamade. Ay ilman Oromo makarabi ay gamade ramiti garu marsinti fakati. Nuti jolleen Oromoo of jaalachuu qabna wal jaalachuu qabna nuti Oromummaa keenyaan kooruu qabna shi maqaa rabbichaa suma dhugaa sentimaatiin jira erga nama naarsinaa baqa maafi isin akkas taatu garuu maqaa rabbichaa komintiin keessan baay'ee nama aarsa garuu naaru garuu fataa zena laalaa no. Anafulla kankala kanjala bifafi beredina hundumayu jala. Kesi ko gammade sabuntu rojani jofaya. Amosi narkati naftai nagyan. Oh. Sena, yada, Sransha. Serba jumpa sini serbu. Ya Allah. Serba jumpa sini serbu. Imbar badu. Mau imbar badan. Imbar badu. Ya ijoollee Oromoo of jaalladhaa wal jaalladhaa isinitti meeshin jira maqaa rabbicha bareechaa wal jaalladhaa tokkummaarra dhaabbadhaa nama biraa hedduu keessan hin galchina Oromoof Oromoo wal jaallachuu qabdani. Namuma kan seera jallisee. Namuma kan seera jallisee. Maltu ada nubase azole romo
nubase 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 malkiata nubase Sapontu Oromo, Genium Goti. Sapontu Oromo, Jenny to fire, Amansi Narkati, Naptai, Nagan. Ay, boy, Jolly Oromo, Sinitaga, Kalas, Siniti Mira, Kalas, that against it, not against any to miti. Ama sirba sinafeeru finnufe galatoom sirba sinafeeru finnufe chuda warroonni yaada ansila sinin dabarsine yaada ko sirriitti dhaggeeffadhaa sinin jechuun barbaada yaada silaasa achirratti sinin kaayetiin jira Oh my gosh, Saru. Ya Rabbi mafnu gote oda Behirji imenu basi hoda Ya Rabbi mafnu gote oda Behirji imenu basi hoda Ya Rabbi tiya Ya Dadu ya Guftatiya Orna darbajette lammiko gafa biyya baati jiru nabdu taate sabako rakko lakku taate Illensi biyorma Mako basirasa Murtesi murteki Haja Rabbi basa Ulilallan samita Saminni fagata Gadilallan dachida Dachenni jabata Dache biyorma Ishen eo jirtu Garaja betida malana manimtu Namni biya bae mal kanani qaba Biya saya date yadan qalbi caba Ananani yalamisiya Ananya tu ya kumutiya Ananani ya sabasiya Ananani yalamisiya Ya Dadu ya Rabbi tiya Ya Dadu ya Guftatiya ilmaan Oromoo galatooma baay'een isin jaalladha hedduun isin kabaja jechuudha yaada koo sirriitaa kana dhageessitanii
akka yaada koo waan ani isinitti hime kana akka hojiirra dalagarraa akka oolchitanuu yaadan qaba jechuudha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja, galatoomaa isin jechuun barbaada. Akkuma isinitti hime addan bahina, bareechaa wal jaalladha, bareechaa wal kabaja. Ijoollee Oromoo waan adda baatanuuf hin qabdanu jechaadha. Ganda qoqqoodanii kun ganda Oromoo erga Oromoo taane jechuudha. Maqaa Oromootiin erga waamamne nuti Oromoodha. Hundumtu keenyaayyuu nama sakaan of keessaa baasuudhaaf, nama nu nyaachaa jiru of keessaa baasuudhaaf jabaachuu barbaachisa malee takka ganda qoodanii akkam wallolli isinitti maatiin jira. Kun beekumsaa miti. Kun ganda namaa qoodanii walloluun beekumsaa miti. Adaraa yaa ijoollee Oromoo, adaraa baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Bareechaatii of eegaa, bareechaatii sammuu keessan sirriitti dalagsiisaa. Nama biraa hedduu keessan akka hin galchine isinitti maatiin jira. Oromoo keenya jibbiin, saba keenya jibbiin kun beekumsa miti. Isinitti maatiin jira. Kun beekumsa miti. Oromoo jibbuun, Oromoo adda baasanii wajjin walloluun, wajjin waltumuun nuti ijoollee kaanii, nuti ijoollee Jimmaa taane isinitti meetiin jira. Ammas waan Jawaarin jibbinuuf hin qabnu. Jawaarin hedduu jaallanna, hedduu kabajna. Jawaarin ijoollee Oromootiif waa baay'ee ta'eetu jira. Haluu bayi ananyatu ya Oromotiya, anananan ya Oromotiya. No baay'een isin jaalladha, maqaa Rabbii baay'een isin kabaja. Waan taane keessan galina, baay'een isin jaalladha. Nagaan naa tura. Bye bye. YouTube kiyya subscribe na godhaa, jalatti isin kaa'eetiin jira linkii isaa Foozee YouTube kan jedhu jechaadha. Bye bye. Hin badina, hin badu. Pop. Abbaan ta'e natti bilbilaa jira, diqalee birra na laalee taa'ee wayaa yaada qabaatiif wajjin dhaggeeffannee jechuudha. Haluu. Maaleykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jira. Nagaa alii birraan jira. Ayyaa sadduba. Okay, yaadan qabu jechaadha. Galatoomaa, bye bye. Galgala wal argina. Hanga sanatti.